Sagantaalee dhibba jaha kan barumsa guddaa isiniif dabarsaa qalbiis isin bohaarsan isiniif dhiyeessinee jirra. Hordoftoonni keenya daawwitii teenya isaan keessatti if garra laafinaa fi cimina keenyaas isaanirraa hubanna. Sagantaalee dhibba jahan hanga irraa isiniif dhiyeessinerraa hangam takka fayyadamtan barumsa hangam irraa argattan amma tana isinirraa hubachuu barbaanna. Gama laafinaatii wanti fooyyeffachuu qabnu kan nuuf dhaamtan maali? Gama ciminaatii hoo wanti daran jabeeffachuu qabnu maali? Yaada keessanitti haajomna. Karaa yaada keessan ittiin nuuf gumaachitan inshaallah xumura irratti isiniif ibsina. Hayyo Usmaan mee maaliin sagantaa keenya eegalla? Namtichaatu beeytaa jaartiin tiyya hedduun dhagaysu wallee gurraa dhukkubaansa je'ee saahiba isaatti himate. Saahibni isaa doktora? Lakkii doktoraa miti akkanumatti itti odeessaa jira. Hayyee. Saahibni isaa akkamitti boo mee galii fageenya irraa yaamaatti dhihaadhu bakka isiin itti si jalaa awwaatte wilii bakka san dhaabbattee itti dubbatta je'ee gorse. Tole je'ee irraa fudhatee gale. Galee amma fageenya irraa hiraata maal nyaanna hiraanni jira je'ee gaafate. Jaartiin hin dhageenye fakkaatti. Sutuma suutaan itti siqee gaafate jettaa? Itti siqee osoo siquu booda gurra bira dhufee hiraanni jira je'ee gaafate. Yaa boo hoggushanii oliin sitti hime lukkuun furona keessa jirti lukkuu fi daabboo nyaanna jetteen. Akkam maal jechuu? Edaa kan gurraan hin dhageenye isa malee isii miti. Nagayuma jaartiin tiyya hedduun dhagaysu je'ee maqaa tureesse. Ajaa'iba! Inni of quban qabu ta'isii qofa arga. Akkasi seenaa tana Sheekh Salmaan Al-Hawdaatu nuuf odeesse. Mee amma gara sagantaa ifoomsutti haa ceenu. Tole arri guyyaan Zulhijjaa 19 bara 1441 akka lakkoofsa jiraatti. Oogasti 9 bara 2020 akka lakkoofsa milaadiyaatti. Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo hagayya 3 bara 2012 waggoo ta'u guyyaan guyyaa Alhadaa sagantaan ammoo soora qalbiiti. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kun dhiyaattee jirti. Oggumallee huu torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan soora qalbii amma jalqabdi. Sagantaa kana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buuf. Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaada. Soora qalbii. Soora qalbii. Sagantaa soora qalbii odeeffannoo gabaabduudhaan eegalla. Eegatana quba qabduu goolabne ammoo dhaddacha jaalalaa bannee iyyannoo jettootaa dhiheessina. Xumurarrattis diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna. Ammas duudumaan gama odeeffannootti tarkaanfanna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuur Al-Hudaa odeeffannoo Oogast 9 bara 2020 isin dhageessifnaa. Odeeffannoo guyyaa irraa kan isiniif dhiyeessu Abuu Bilaal Huseeni. Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miiliyoona 1 dabruu gabaafame. Dhaabbatni to'annoo dhibee Afrikaa CDC jedhamu akka gabaasetti ardii Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaatiin qabamanii miiliyoona 1 dabree jira. Dhaabbatichi akka jedhutti namoota ardii Afrikaa keessatti vaayirasichaan qabaman jidduu walakkaa ol Afrikaa kibbaa keessatti argaman. Dabalataanis guutuu Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota sababa vaayirasii kanaatiin lubbuu dhabanii 21,000 akka dabree fi namoonni 600 fi 70 ta'an ammoo dhibee kanarraa fayyuu gabaafame. Hoogganaan CDC Afrikaa Joon Kengasong BBCf akka himetti Afrikaa keessatti namoota vaayirasichaan qabaman keessaa 70 dandamatanii jiru. Haa ta'u malee biyyoota hedduu keessatti amma sadarkaan qorannaa gaggeessuu gadi aanaa ta'uu fi haaluma kanaan lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii kan gabaafame irra guddaa ta'uu akka malu ibsi kun ni addeessa. Itoophiyaa keessattis weerarri vaayirasii koronaa babal'ataa jiraatu gabaafame. Ministeerri fayyaa ibsa baaseen lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii 22,000 akka dabree fi hanga ammaatti namoonni 390 sababa dhibee kanaatiin du'uu beeksise. Odeeffannoo wal qabateen magaalaa Dirree Dhawaa keessatti ogeessonni fayyaa fi hojjettoonni dhaabbilee fayyaa 21 osoo hojii irra jiran vaayirasii koronaatiin kan qabaman ta'uu biiroon fayyaa magaalattii beeksise. Dhaabbanni fayyaa addunyaa WHO akka jedhutti yeroo ammaa guutuu addunyaa keessatti lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii miiliyoona 20tti dhiyaatee jira. Namootni 700,000 fi 30,178 ammoo sababa vaayirasii kanaatiin du'uu gabaafame. Balaa lolaa naannoo Affaaritti muudateen namoonni 49,000 ol qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqa'an. Balaan kun lagni Awaash guutuu hordofuun kan muudate yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee naannichatti argaman 7 irraa lammiileen 49,000 qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uu fi namoonni 50,000 ol haala yaaddessaa keessa jiraatu gabaafame.
Ittaantuun biiroo ittisa balaa fi wabii nyaata naannichaa Aadde Kulsuumaa Burhaab balaa mudate hamaa ta'uu fi deeggarsi hatattamaan kan barbaachisu ta'uu ibsite. Hanga ammaatti balaa kanaan lubbuun namaa dabre kan hin jirre ta'us odeeffannoon ni addeessa. Mariin dhalaga abbaa ilaalchisee biyyoota sadiin jidduutti gaggeeffamu irraa kan itti fufu ta'uu ibsame. Mariin dhalaga abbaa ilaalchisee jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin gaggeeffamu biyyoota sadeen jidduutti wuxata dabre eegalame irratti Itoophiyaan qajeelfama haarawaa kan dhiyeessite yoo ta'u, arba'aa dheengaddaa bakka bu'oonni Masrii yaada qajeelfama Itoophiyaan dhiyeessite kanarratti qondaaltota ol'aanoo waliin mari'annaa sababa jedhuun marii jalqabame keessaa ba'uu hordofuun mariin adda citee ture. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleef kenne irratti ammoo mariin jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin biyyoota sadeen jidduutti jalqabamee ture wuxata boruu irraa kan itti fufu ta'uu beeksise. Egaan kabajamtoota hordoftoota miidiyaa Nuural Hudaa odeeffannoon guyyaa irraatiif qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee hafan wajjin turtii gaarii qabaadhaa. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Obboleessa keenya Bilaaliin galata argadhu jenna. Guyyaa dheengaddaa halima guddaa dhabne. Sheek Sa'iid Abubakar gama ganda akiraa godaananii jiran. Kun waan hedduu qalbii nama cabsu. Duuti alimaa musiibaa guddaadha. Rabbiin jannataan isaan haa gammachiisu. Hawaasa isaan dhabeefis Rabbiin obsa haa kennu jenna. Allahumma amiin. Sheek Sa'iid Abubakar daa'ii beekamaa waggoota dheeraaf dalagaa khayrii irratti hirmaataa ture akka ta'e quba qabna. Sheeka keenya Rabbiin jannataan haa qananiisu. Amma mee kallattumaan gara qophii jalqabaatti tarkaanfanna. Raadiyoon Nuurul Hudaa sagantaa 600ffaa soora qalbii guyyaa alhadaa dhageeffachaa jirtu. Amma kallattumaan gama sagantaa hedduun keessan hawwii guddaan eeguu jirtanii isin dabarsina. Dhaddacha jaalalaa dhageeffannii walitti dachaana. Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, Dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa, dhaddacha jaalalaa. warra dhugaan wal jaalatu, Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate. warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata. Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru. Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla. Dhaddacha jaalalaa. Iyyannoo jaalalaa. Qilleensi jaalalaa bubbisee halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisee ilaala. Dooseen jaalalaa banamee jira. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجاة في يقبض تنقبي أدت جاللات ينو تسنى سنفني سدرة وتبا بلتي جنة وبي أقلتنا إن شاء الله اتفقنا كوتا سدفارة قبتي سدت فارة جيدة جرا قبتي دي تبنوني والجالة تجار سجارتين كوليف بوتو كمان جنة خاصو جرورة سدت فان وريجا وليف كفرونا وريجا هفلو يرو جنو الدنيا تنرتجا قرمات هدون نكون مدندها ammoo maal tokko nu mudachuu danda'u hin beeknu wareega kanaan kafalasaniin kafalaa ja'anii waan lafa kaayan osoo hin tahin yeroo wanni san qunname wareega jaalalaa kafaluudhaaf murteessoodha. Fakkeenya tokko kaafname abbaa warraa kee fakkeenyaaf asmii qaba haa jennu abbaa warraa kun lafa baddaa takkaa qabbanaa jiraachuu hin danda'u lafa gammoojjii haa qubannuu ja'a jechuun naannoo oomishu jirutti akka gartee jijjiiratanii jiraachuudhaaf. Hayyee jecha booda jiraachuudhaaf murteessaa jechuudha. Jaartiinis yeroo kana tole jetteenitti lafa gammoojjii san abbaa warraa siitee jiraachuudhaaf tole jetti jechuudha. Kuni wareega jaalalaati. Silaa isiin baddaa jiraachuu feeti garuu immoo abbaa warraa waan dhukkubuuf jecha filannoon isiidha lafa baddaa osoo hin ta'in lafa gammoojjii kan abbaa warraa filatan tole jettiifi jechuudha. Fakkeenya lammaffaa dabarra. Fakkeenyaaf saayinas qabaa jennu namni waliin jiraatu tokko. Namni saayinas qabu gaa waan urgoituu waan foon adda addaa qabu kan hin danda'u akkasumatti gaa mucayyoon tun bakki itti guddattee warra sii biratti gaa waa aarfachuu libaanata takkaa hixaana naddii sandal uudsa qabu gaa waa aarfatan bukuura adda addaa kana aarfachaa turte san gaa isiin maal gootii waa aarfachuu feeti abbaan namni jiraatu kun waan saayinasii qabuuf waan kana dhiisii ja'an tanaaf jecha maal murteesse jechuudha waan aarfatu waan urgeeffatu sani dhiistii jechuudha waan kana dhiisuun isiin miidhu. Ammoo yoo aarfatte nama waliin jiraatu san miidhuu danda'a. Tunis wareega jaalalaati. Wareega jaalalaa xiqqaatu guddatu nama jaalatan saniif kafaluun barbaachisaadha jechuudha. Saglaffaan iccitii walii eeguudha. Waan jaalalatee nuu barakeessu waan umrii jaalalatee nuu dheeressu keessaa tokko guddoon iccitii walii eeguudha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jaarsaa jaartiin iccitii walii akka haasoo hin qabne nama biraatti odeessuu kan qabne nu barsiisanii jiran. Quraanni keenya immoo Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala haala ajaa'ibaatiin jecha gabaabaadhaan dubbii kana nuuf ibse hunna libaasun lahunna wa antum libaasun lahun
isinilleen isaaniif uffataa isaanilleen isiniif uffataa jedhe jechuudha. Huccuun akkuma beektan qaama namaa sattarti. Uffanni qaama namaa dho'isa. Qabbanaa fi aduu namarraa ittisa. Bareedina, miidhagina. Jaarsaa fi jaartilleen akkuma huccuun qaama namaatiif taatu waliif ta'uu qabanii jechuudha. As keessatti egaa iccitii eeguulleen himamee jira kallattii biraatiin jechuudha. Huccuun teenya ooraa teenya dho'istee jirti. Atis haadha warraa ta'e abbaa warraa ta'e iccitii isaa dho'isuu sattaruu qabda. Yeroo hedduu maaltu mudata namni yeroo tasa wal lole takka walitti aare iccitii walii baasa akkana na gootee akkasuma gootee jee osuma walii himatuuti iccitii himuu hin qabnellee himee akkasitti gartee wallabbii guddaa uumee jechuudha. Kanaaf iccitii walii gulli saaraan barbaachisaadha. Biyyoonni hedduun akkuma beektan yakka gurguddaa jaanii kan ramatan keessaa iccitii biyya takkaa baasuudha. Yakka gurguddaadha adabbii isaallee guddaadha. Kanaaf bultiillee akka biyyaa kan fudhannu yoo taate iccitii bultii sanii baasuun akkuma biyya diiguu ilaalama. Yakka gurguddoo keessatti ramadamaa jechuudha. Kanaaf bultiin teenya akka barakattu iccitii eeguunis hedduu feesisa. Qabxii kurnaffaan immoo amanamtummaa. Waliif amanamuun hedduu barbaachisaadha. Amanamtummaa kana keessatti egaa badiirraa faayidee nama amanamaa yoo taatellee waahila jireenya keetii shakkuunis dogoggora biraati. Eega ifi amanamtee nama gaarii taate jaartiin tiyyaas nama gaarii akka kiyyaati akkuma nama badiin daleenetti isiinis badiirraa tiifamtee jirtii jettee yaaduu qabda. Zanniin kee bareedaa ta'uu qaba waahila jireenya keetiitiif. Amanamtummaa kana keessa namni gariin ifi badiirraa iftiisetuma nama wajjin jiraatan immoo shakka amma shakkiin tun soogidda. Humna ol yoo immoo dhukkuba jechuudha. Shakkiirra gaan qabne kirootti usanii badii kan malee sababa tokko malee qoomsa tokko malee waa shakkuun ifiifuu dhukkuba waswaasa jechuudha. Kanaaf namni shakkiin itti jirtulleen zikrii heddummeessuu qabaa. Rabbiin maganfachuu qabaa. Warri fayyaallee akka jedhanitti rakkoo saayikooloojii keessaa takka maali shakkii humna oliiti. Kanaaf namni shakkiin itti jirtu saayikaatiristiidhaan takka ogeessa sammuutiin laalamuu qabaa wallaansa barbaachisullee fudhachuu qaba yoo shakkiin inni qabu humna ol taate amma nama shakku yoo taate jechuudha. Kanaaf amanamtummaan haalaan barbaachisaadha. Amanamtummaan kun nama san bira jiraatus jiraachuu baatus dantaa teetii jecha qabrii teetii jecha amanamuu qabda. Hamtuudhaa fagaachuun sumaaf jechuudha. Badii dalaguun qabdu siimijjaa'u baatus namni waliin jiraattu beekuu baatus dantaa jiruu teetii jecha amanamuus barbaachisa. Inshallah waan after torbaanitti deebinaa iyyannoo keessatti tarkaanfannaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faree haara gammachuu qabda fakkaata. Haara oduu gammachuu harkaa qaba. Maali nuuf himime nutis wajji gammanna. Baatii jaha dura sagantaa raadiyoo Nuurul Hudaa 553 kan Feebruwaarii 2 bara 2020 dhiyaate irratti iyyannoo addaa tokko dhiyeessinee turre. Baatii jaha jechuun yeroo dheeraadha. Duba akkamitti yaadachuu dandeenya? Baatiin jaha yeroo dheeraadha. Akka dhaggeeffattoonni keenya haala gaarii yaadataniif iyyannoo isaanii irra deebinee dhiyeessuun dirqama ta'a. Waan baatii jaha dura dabre nama yaadachiisuun ni ulfaata. Hayyee iyyannoo jara lameeniitu dhageeffannee walitti dachaana. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam jirtan qopheessitoota raadiyoo Nuural Hudaa maqaan kiyya Zaatu Qaa'uun jedhama. Amata 4 duraan fuudhe. Jaartii tiyya jaaladhee wareegama guddaa itti kafaleetiin fuudhe. Yeroo duraa yuunivarsiitii keessatti argadhee jaaladhe. Achi booda si fuudhuun barbaada. Manguddoo akkaan ergadhu naaf hayyami jeetiin gaafadhe. Amma booda daandiin an deemurra hin deemin lamuu maqaa kiyyaasin kaasin jettee arrabsitee na ariiti. Anis abdii hin kutanne. Itti deddeebi'eetiin gaafadhe. Ani kaayyoo barnootaatiin qaba. Ammatti waan akkanaa yaaduu hin danda'uu naan jette. Hayyee sin eega. Yoom qophii taataan je'een gaafa barnoota xumurree asii baanee naan jette. Anis sabriin eegee eebifamnee gaafa baanu gaafadhe. Ammaas hangaan dalagaa harkadhutti waan kana yaaduu hin fedhuu naan jette. Hayyee je'eetiin obse. Booda nu lameenuu dalagaa harkanne. Garuu isiin magaalaa birootti ramadamte. An jaalala guddoo isiif waan hin qabuuf ka'ee jala kute. Magaalaa isiin jirtutti godaanee achitti dalagaa barbaaddadhee dalaguu eegale. Bakka isiin daleedutti itti dhaqee waa hunda himeef. Yeroo tana obsa kiyya laaltee hayyee manguddoo ergadhuu naan jette. Akkasitti manguddoo ergadhee fuudhe. Amata duraa gammachuu bareedduun dabarsine. Amata lammaffaa ammoo ilmoo harkanne. Amata sadaffaatis ilmoon lammaffaa nuuf ida'amte. Baranaas ilmoo takka dabalannee amma ilmoo 3 qabna. Alhamdulillah. Wanni gama dhaddacha kanaa na fide ammoo waan jabaadha. Jaartiin tiyya dalagaa guddoo qabdi. Ani ammoo isiif jechaan waaniin ittiin eebifame dhiisee dalagaa xiqqoo waaniin dalaguuf. Mindaan kiyya kiruma manaa qofaaf ta'a. Isin dalagaa dhiisuun waan hin taane. Nu lameenuu ni carraaqanna.
hojjettuu takka manatti qaxarree ilmaan isitti dhiisnee gama dalagaa bobbaana. Nu lameenuu galgala hoggaa manatti gallu ni dadhabna. Hiraata nyaannaan gama hirribaati. Gammachuun gaafa duraa sun hundi dhabama taate. Akka gaafa duriitti wajji gammannee waliin kofallee taphachuun haftee jirti. Sababa kanaafis bultiitti jirraa gammachuu dhabe. Osuma haala kanaan jirruu an dalagaarraa ari'amee manatti deebi'e. Jaartiin tiyya waan dalagaa ooltuuf anaa fi hojjettuu tiyyaatu ilmaan bira oola. Nuti ilma namaati. Hophaa mana keessa waliin oolla. Dhiheenya kana guyyaa tokko wayitaan salaatee deebi'u. Hojjettuun teenya ijoollee hunda raffistee if babbareechitee na eeyti. Hoggaana mana ol seenu shayxaanii dalagaasaa eegale. Irraa if qabuu dadhabeetiin hamtuttiif darbe. Eega gaafa saniitii addunyaan natti golgoloytee jireenyi natti hadhaawe. Midhaan laagaanaaf gattaruu dide. Jaartii tiyya gaarii san ijaan arkuun dadhabe. Fuula isii dura dhaabbadhee wajji haasa'uun akka gaaraa natti ulfaate. Booda wanni hundi humnaa ol natti taanaan jaartii tiyyaa fi ilmaan kiyyaas dhiisee bade. Amma biyya ollaa keessaan jira. Jaartii tiyyaas telefoonaan dubbiseen beeku. Yaaddoon ilmaan kiyyaa hirriba na qottee boqonnaa na dhoowwite. Halkanii fi guyyaa ijji tiyya imimmaani. Hoggayyoo hamtuun dalagisantu ija dura na deema. Gama kaaniin ilmaan tiyya babbareedduun sunniin na dura dhufanii ciisaa dhaabbii na dhoowwan. Yaa hayyoota islaamaa mee maal na gorsitan? Rakkoo jabduu tana fakkaatu namni mudate ana malee waan jiru natti hin fakkaatu. Kunoo malli na harkaa badee biyya ormaa keessatti dararamutti jira. Gorsa keessan abdiiniin eeggadha. Galatooma. Isin toltu hada bulteetiya isin guddiftu gaarii ilmaantiya. Iyyataan kun badii dalageef sheenawee ija haadha warraa isaa arguu dadhabee biyyarraa baqate. Duba biyyatti gale moo maalte? Jaartii isaatu sagantaa raadiyoo Nurul Hudaa dhageeffata. Osuma sagantaa soora qalbii dhageeffattu iyyannoo isaa dhageenyaan isa ta'uu hubatte. Akkuma iyyannoo isaa dhageesseen foormii iyyannoo dhaddacha jaalalaa irratti nuuf katabde. Dhaamsa isii nuuf dhiyeessi. Hayyee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Alhamdulillah. Rabbii guddaa miidiyaa akkanaa nuuf argamsiisee galanni haa ga'u. An sagantaa keessan haalaan hordofa. Keessumattuu qophii dhaddacha jaalalaa haalaan hordofa. Abbaa warraa kiyya sagantaa soora qalbii keessatti iyyannoo isaa dhiheeffatee jira. Anaa jiruun natti dukkannoytee malli na harkaa bade iyyannoo isaa dhageenyaan qalbiin tiyya tasgabbii argatte. Abbaa warraa kiyya qaaliin kan akkaan jaaladhu ilmaan tiyya wajji dirreetti na dhiisee na biraa kute hedduu na miidhe. Isa dhabuu kiyyaan hedduu miidhame. Halkanii fi guyyaa yaaddoo jabduu keessa ture. Mana poolisaa hunda dhaqee gaafadhus achi buutee isaan argine. Fira isaa hundatti dawwalee gaafadhee nama tokkollee kan naa ija'uu dhabe. Alhamdulillah kunoo raadiyoo Nurul Hudaa irratti iyyannoo isaa dhagahee qalbiin tiyya tasgabbooftee jirti. Yaa obboleewwan tiyya dhaamsa tiyya tana abbaa warraa kiyyaan naa gaha. Yaa abbaa warraa kiyya kabajamaa gaarii namaa. Ati na biraa dhabamuun hedduu sirraa miidhame. Ilmaan teessi yaadanii ganamaaf galgala abbaan meeti jechaan rakkoo jiran. Badii hojjetteef sheenahuun kee gahaadha. Dilii dalayideef sheenooytee ija tiyya arguu dadhabuun kee anaaf kabajaa guddaadha. Abbaa warraa akkanaa qabaachuu kiyyaaf gammachuun tiyya daangaan qabdu. Badii teetiif gama rabbii keetii toobadhu. Anammoo duruusiif araaramee qalbii qulqulluun si eegu jira. Dhimma kanarratti jecha takkallee akkasitti hin dubbanne maqaa rabbiitiin ahadiisiif seena. Intala hamtuu sheexaan isitti taate gaafuma sagantaa kana dhagahee ofirraa ari'e. Yeroof obboleettii tiyya yaamadhee si wajji jira. Wayita dalagaa deemu isitu ilmaan tiyya naaf eega. Gaafa ati dhufte isiis ofirraa gaggeessa. Inshaallah haala jiru amma booda waliin qajeelfanna. Yaa bareedaa kiyya. Abbaa ilmaan tiyya. Hawwii guddaan si eegu jira. Dhiyootti akkanaaf dhuftu abdii guddaan qaba. Hanga ijaa wal agarruuf nagaa naaf jiraadhu. Jaalatamtootee maatu qaazaa Oromiyaarraa. Gammachootee arguu hoggayyoo barbaada. Rabbiin si haa bulchuu. Dhaddacha jaalalaa 61ffaa haala kanaan goolabne. Nutis du'aayii goonee fi sheekni keenyas du'aayii godhaniif. Akkasuma dhaggeeffattoonni keenyas du'aayii godhaniif jennee abdanna. Duba amma walitti deebi'anii. Afrikaa dhaamsa gabaabduu nuuf katabanii jiran. Dhaamsa san akkuma isaan katabanitti yoo dhiheessine gaarii nutti fakkaata. Hayyee daddaffiin dhiheessime. Tole. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan yaa hayyoota islaamaa. Rabbiin miidiyaa kana nuuf kenne galanni haa ga'u. Wallahi nama qalbiin xiinxalleef miidiyaan kun badhaasa guddaadha. Faayidaan nuti isarraa argataa waan lakkaa'amee dhumu miti. Maqaan kiyyaa maatu qaazaa jedhama.
amma dura abbaa warraa kiyya hojjettu teenya wajjin badii dalagee ijaan warguu qaanfatee nu gatee deemi jedhee iyyannoo tiyya gama keessan ergee ture. Anis iyyannoo isaa miidiyaa Nuural Hudaa irratti dhageeffadhee dhiifama godhee fi hawwii guddaan akka isa eegaa jiru isiniif barreessee ture. Abbaa warraa kiyya dhaamsa tiyya miidiyaa kanarraa dhageeffatee yeroo masannaaf bilbile. Ani sagalee isaa telefoonaan dhagahee dubbachuu dadhabe. Gammachuun gaafa san gammade humnaa onnatti ta'e. Abbaa warraa kiyya dhihoo tana nuuf deebi'ee jira. Alhamdulillah. Kunoo amma gammachuun ilmaan wajjin guddifataa jirra. Inni yeroo hundaa maqaa Nuural Hudaa faaniin buufatu. Nuti lameenuu halkaniif guyyaa du'aa isiniif godhu jirra. Rabbiin toltuu isinitti haa qabu. Hamtuu isinirraa haa qabu. Hundi keessanuu galatoomaa. Rabbiif jecha isin jaalanna. Amma booda hanga lubbuun jirru isinirraa adda bahuu hin dandeenyu. Maamila keessan taanee itti fufna. Gama diinagdeetiinis waan humna keenyaatiin isin cinaa dhaabbanna. Rabbiin miidiyaa akkanaa kana nuuf haa heddummeessu. Galatoomaa. Nagaya nuuf jiraadha. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Dhugumatti hedduu gammanne. Shayxaanni diigama keessaniin gammadee mirqaanaa ture. Amma walitti deebi'uu keessaniif hamilee cabee salphatee jira. Rabbiin amma booda hamtuu isin jidduu naqin jiruu qananii isiniif hawwina. Allahumma amiin. Haalaan nama gammachiisa. Nutis khayriidhaaf sababaa ta'uu keenyaaf hedduu gammannee jirra. Rabbi cirraa guddoo akkanaa kana nuuf kenne galanni haa ga'u jenna. Alhamdulillahi Rabbil Aalamiin. Hayya Usmaan iyyannoo duraa dhaheesika. Tole. Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Hangaan dandeehin iyyannoo tiyya gabaabseettiin dhiheessuu yaalii godha. Amata sadi duraan fuudhe. Alhamdulillah ilmoota akkaas harkannee jirra. Amata duraa akkuma wal fuuneen mana kiraa keessa jiraachaa turre. Balaa mana kiraa nan gaafatina. Rabbiin nama mana kiraa keessatti rakkate hunda rakkoo keessaa haa baasu jettanii du'aa godhuun irraanfatina. Fitinaa mana kiraa nama keessa jiraate qofaatu beeka. Eega amata tokko mana kiraa keessatti rakkachaa turreen booda gargaarsa rabbiitiin mana kondominiyeemii waajjiraan itti dalagurraa harkadheetiin itti gale. Gaafa achitti galleerraa nagaya arganne. Yaa'iin mana kiraa hundi achitti nurraa hafte. Alhamdulillah ani guyyaa guutuu bakka dalagaatiin oola. Jaartiin tiyya ammoo daa'ima isii wajjiin mana oolti. Akka isiin narraa hin mukoyneef maallaqa namarraa liqeeffadhee TV biteef. Achirratti muhaadaraa adda addaa laalaa oolti. Wanni gama dhaddacha kanaa na fide garuu kanaa miti. Dhihoo tana oduu hamtuun namarraa dhage. Jaartiin tee mana ollaa dhayxii naan ja'an. Dubbii tana gaafaan dhage hedduu rifadhe. Garuutuu dhugoomsuun barbaanne. Ollaa kiyya gurbaa shabaaba tokkootu jira. Biyya alaatii maallaqni itti ergama. Saniin huccuu faashina bitee guyya guyyaan jijjiirachaa oola. Gurbaan bareedina fuulaatis ni qaba. Umriinis dardara. Jaartiin tiyyaas akkasuma ijoolleedha. Ani ammoo hanga amata 10 isiin hin caala. Gaafaan dubbii tana dhagaheerraa kaasee shakkeen tiyya daangaa dabarte. Gaafa tokko sa'aan duraan galu dursee hoggaan gara manaa galu isiin manan jirtu. Daa'imni rafee jira. Hulaan manaattis banaadha. Boorsaa kiyya lafa kaayadhee ala bahee barbaaduuf hoggaan gara hulaa deemu achitti na afaan dhufte. Galtee assalaamu alaykum naan jette. Mana banaa dhiistee eessaa dhufutti jirtaan je'een. Wahin dukkaanaa bitachuu bahee naan jette. Duba meeti wanni bitteen je'een. Waan hin bituuf bee dhabeetiin deebi'ee naan jette. Sanbira dabree gaafiitti heddummeessuun feene. Garuu waan dukkaana dheexanatti hin fakkaatu. Dukkaana isiin meeshaarraa bitattu ani bira dabreetiin dhufe. Hoggaa sana achiin jirtu. Karaarratti isin garre. Amma haalaan yaaddawee jira. Mana kana cinqee hedduun hin harkadhe. Dhiiseerraa bahuun waan hin taane. Haala kanaan jiraachuunis hedduu ulfaata. Tarii bultiin teenya diigamuu malti. Mee maal na gorsitan? Gorsa keessanii fi murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Galatoomaa. Farihaa mee maal jettaan? Ta duraa jettee dhagahuun gaarii miti. Sila haasoo namaa dhagahuu baate gaariidha. Shakkiidhaan bultii fi diiguun hin barbaachisu. Karoora qabatee kan nama walitti diruuf dalaguutu jira. Eeyyan talammataa immoo wanni inni shakkiku yoo dhugaa ta'e sharaa islaamaa keessatti yoo hamtuun lama nama mudatte lameen irraa tanirra laaftutti goran. Mee hamtuu tamii fi tan baanta? Fitnaa mana kiraatii fi diigama bulteetti. Sah bultiin diigamtee adda yaa'uu daran mana kiraa keessatti rakkachaa jiraachuutu caala. Yoo kiraa manaa kafaluun itti ulfaate kondominiyeemii kana ofirraa kireessee mallaqa isarraa argatuun bakka birootti mana kireeffata. Hoggaa sana shakkiis ifirraa balleessee jiruu nagayaa jiraata jetta. Akkasi nuti hanganuma jennee waan hafte gama abbaa murteetti dabarsina. Hayyee iyyannoo lammadaatti ce'e. Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtan qopheessitoota qophii dhaddacha jaalalaa. Salaamtaan tiyyatan kabajaaf jaalalaa bakkuma jirtanitti sin haadha qabdu jechaa gama iyyannoo tiyyaatti tarkaanfadha. Abbaa warraa kiyya wajji eega bultii jaarrannee amata 5 caallee jirra. An haadha ilmaan 3ti. Abbaa warraa kiyya nama gaarii garuu harka gabaabbata. Gaafa dura wal fuunu torbaanitti birrii 50 naaf kenna. Birrii 50 saniin gabaa dhaqee kuduraalee fi waan adda addaa bitadhee gala. Sanuma keessa rabbiin barakkaa nuuf kaa'ee quufnee nyaannee bulla.
Gaafa daa'ima tokko argadhe birrii 50 itti naa dabalee torbaanitti birrii 100 naaf kennuu eegale. Amma daa'ima 3 qabna. Garuu ammas torbaan irraa birrii 100 naaf kenna. Birriin 100 aannan daa'imaa biran tartu. Mallaqa naaf dabalee yoo jedhuun hedduu dallana. Maal amma dura sanumaa waa hunda godhataa turtee minaan jedha. Eega hedduu lolee booda birrii 100 naa dabalee manaa baha. Torbaan hunda akkanatti walitti haasayaa oolla. Inni beekee naan dabalu. Anis irraa usuuf daa'imman waan nyaachisuun qabu. Wanti tun jireenya keenya keessatti rakkoo jabduu nutti taateerti. Mee mala naaf dhaawaa. Murtee abbaa murtee obsaan eeggadha. Galatoomaa. Hayyees maammii maal jettan? Harka gabaabbata jennaan harka isaatu gabaabaadha jettee iyyachuuf deemtiinse. Qorqodaadha jechuu isiiti. Naaf galee bar haala gaariin ibsite. Namni akkanaa waa jaarsa isii qofaa miti. Haalaan hedduudha. Kan maatii fi itti doonoomee beelaan agabsu. Rabbiin nama akkasiin hin godhin. Allahumma amiin. Sana gammuma abbaa murtii dabarsina. Iyyannoo arraa goola bunduratti komii dhaggeeffattoota hedduurraa dhufu tokkoon dhiyeessuu fedha. Hayyee mee komii akkam? Qophii dhaddacha jaalalaa tana maaliif daangaatti gootan? Warra bultii jaare qofa keessummeessitanii warran jaarin maaliif moggatti dhiistanii ja'an? Komiin akkasii haalaan hedduu. Nutis warri bultiin ijaariin gorsa keessanitti haajomna. Osoo bultii keessan seeniin dura dhaamsa ulamaa itiin qajeelfamna jedhan. Duba maal jennaan? Inshaallah yeroo dhihootti qophii haarawatan dhaddacha jaalalaatti walitti hidhamtu eegalla. Mata duree qophii tanaa ammoo riqicha sunnaa jennaan. Sababaan riqicha sunnaa jennee moggaasneef ammoo riqichi waan ittiin caani. Qophiin tunis qophii jireenya kophaarraa gama bultii ittiin caani. Karaan ittiin caan ammoo karaa ammayyaa yookiin karaa faashinaa osoo hin taane karaa sunnaa rasuulaa ta'a jechuudha. Inshaallah dhaddacha jaalalaa warra bultii jaaree osoo hin dhiyeessin dura riqicha sunnaa dhiyeessinee dhaddacha jaalalaa itti aansina. Hayyama rabbii guddaatiin torbaan dhufu keessa iyyannoo dhaddacha jaalalaatii fi iyyannoo riqicha sunnaattis ni keessummeessina. Ammaas yaadaa fi komiyyoo qabaattan akkanuuf katabdan gamanumaan isin yaadachiifna. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoon har'aaf kuffeeffame tanuma. Hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhiyaata. Dhaddachi har'aa goolabamee jira. Qaama dadhabe boqochiisuuf. Qalbii yaadaan cinqamte abdachiisuuf. Dararama nama hubu salphisuuf. Onnee laaftee kakaasuuf. Sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunoo dhiyaattee jirti. Soora qalbii. Soora qalbii. Addunyaa tana yoo gad fageenyaan laalle wantoota garaagaraa hedduu garra. Seerri biyyoota garii nama kofalchiisa. Kan garii ammoo nama rifachiisa. Seerri nama gammachiisus hin dhabamu. Amalli dachii tanaattis garaagarummaa qaba. Wanni biyya tokkotti jaalatamu biyya birootti ammoo ni jibbama. Akkaataan jireenya biyyoota garii ulfaataa yoo ta'e kanneen jireenya gaarii qabanis hedduudha. Walumaa galatti addunyaa bifa garaagaraa qabdu keessa jirra. Teknooloojiin wal qabatee wanni nama fayyadu hedduun dhufee jira. Akkasuma kan hammeenya qabus hedduudha. Quba qabduu teenya arraatiin qabxiilee addaa addunyaan qabdu isiniif dhiyeessina. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu, tana quba qabdu. Switzerland keessatti bineensa Guinea pig jedhamu tokko qofa kophaa isaa mana keessatti kunuunsuun dhorkaadha. Bineensonni haala jireenyaa garaagaraa fayyadamu. Kanneen kophaa jiraatan akkuma jiran warri hoomaan jiraatanis hedduudha. Kanneen keessaa uumamni Guinea pig jedhamu warra hoomaan jiraatu keessaa isa tokko. Uumamni kun yeroo isaa irra hedduu hiriyaa waliin taphatuudhaan dabarsa. Waliin sooratan, waliin oliif gadi deeman. Sababa kanaaf fakkaata mootummaan Switzerland bineensa kanaaf jecha seera addaa kan baase. Namni bineensa kana magaalaa irraa bitachuu barbaade tokko qofa bituu hin danda'u. Yoo xiqqaate 2 bitee gara manaa deebi'uu qaba. Namni 2 osoo manaa qabu tokko jalaa du'e ammoo tokko manaa qabu qabatee dhaqee kan birootti dabalatee deebi'uu qaba. Walumaa galatti Guinea pig tokko qofa mana keessatti kunuunsuun Switzerland keessatti dhorkaadha. Indiyaa kutaa bulchiinsa Rajasthaan ganda Piippilaantirii jedhamu keessatti intalti dubraa takka yoo dhalatte jiraattonni ganda sanii walitti dhufuudhaan maqaa intala saniitiin biqiltuu 111 dhaaban. Waan ilmi namaa haalaan barbaadu keessaa tokko ilmoo argachuudha. Daa'ima argachuun badhaasa guddaadha. Haa ta'u malee akka carraa tahee addunyaa guutuu keessatti ilma dhiiraa argachuun akka badhaasa addaatti ilaalama. Namni intalti isaaf dhalatte gammachuu hedduun qabu. Warra Rabbiin rahmata godheef yoo taate malee waan kanarratti namni hedduun rakkoo qaba. Keessattuu Indiyaa keessatti dubartoonni haakima dhaqanii wanni ulfaawan dubra tahuu yoo beekan ifirraa baasan. Indiyaatti dhalaan ba'aadha gammachuu jireenyaa booreessiti jedhanii yaadan. Haa ta'u malee kutaa Rajastaan ganda Piippilaantiritti dhalaaf kabajaa addaa qaban. Garuu kunis waan karaa salphaan dhufee miti. Hogganaa ganda sanii kan ture namni wahii tokko intalti isaaf dhalatte jalaa duute.
kun hedduu isa gaddisiise intala isaa tan duute tanaaf hedduu boo'ee booda seera addaa baase.